Yoo ammallee yoo hordoftoota fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa. Nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu odeeffannoo amma nu bira ga'e qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoon keenya atileet Fayyisaa Leellisaa Jawaar Mohammeditti akeekkachiisa kennee jira. Jawaar Mohammedis akeekkachiisa isaatiif deebii laatee jira. Akeekkachiisni inni kenne maali? Deebiin Jawaar Mohammed laate hoo maali? Kan jedhu qabannee isiniif dhiyaannee jira. Akeekkachiisa isaa irrattis waan dubbannutu jira. Akeekkachiisa guyyaa har'aa haa kennu malee Fayyisaa Leellisaa guyyaa lama dura akkas guyyaa sadi dura Jawaar Mohammed akka qeeqaa ture gara fuula Facebookii isaatiin argaa jirra. Garuu amma gaduma bahee guutumaan guutuutti Jawaar Mohammed irratti akeekkachiisa cimaa akka kaa'ee jirudha kan fuula Facebookii isaa irratti dubbisnee jirru. Fayyisaa Leellisaa akeekkachiisa akkamii kennee kan waliin ilaalu ta'a. Jawaar Mohammed hoo deebii akkamii kennee kan waliin ilaalu ta'a. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya. Akkas jedhe atileet Fayyisaa Leellisaa Jawaar Mohammediin gara fuula Facebookii isaatiin baay'een akkan si jaalladhu sirriitti beekta anis nan beeka akka ati na jaallattu seenaa ati hojjatte keessaa isa amma bara 2018 jiru galmee warqii ta'een mareen onnee kiyya keessa ol kaa'een jira kan sanii achi baay'ee sirrii jedhee waan hin amanneef dhiiseen jira kun immoo mirga kooti atis waan barbaade gochuun mirga keeti haa ta'u malee akkaataa ati amma itti adeemaa jirtu sirrii natti hin fakkaan yeroon akkana siin jedhu si caala beeku osoo hin taane mana gubbaa aariin mataa gubbaa jedhan mitiire wanti amma ati godhaa jirtu Jawaar isa guddaa sana gara Jawaar biraatti yoo gadi buuse malee homaa hin dabalu kutattu si jala yaatu kanas hin abdatin obboleessa koo harreen ittee ilkaan wal hin cabsitu akkuma jedhan sana hamma barbaadde yoo wal aarsine wal miina jedhee yaadee hin beeku yoomiyyuu nu barbaachista si jaalanna akka nu jalaa miidhamtu hin barbaannu garuu tasgabbaa'uuf yaali. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa dubbii kana kan dubbate atileet Fayyisaa Leellisaati. Akeekkachiisa cimaa Jawaar irratti buusee jira. Akeekkachiisa kana irraa akka inni hubadhutti yoo ta'e waa lama hubachuu danda'a. Tokkoffaa wanni ani hubachuu danda'u mootummaan Itoophiyaa akka nama ajjeesuu fi akka nama miidhuu danda'u akka Jawaarillee miidhuuf deemaa jirudha yoo hin tasgabboofne ta'e guutumaan guutuutti miidhuu danda'a miidhamuu dandeessaa kanaafuu tasgabbaa'uuf yaalii kana jechuun guutumaan guutuutti Fayyisaa Leellisaa mootummaa Itoophiyaa irratti ragaa bahee jira akka mootummaan Itoophiyaa nama mirga isaatiif falmatu ajjeesuu danda'u miidhuu danda'u garaa nu nyaattaa yoo miidhamte obboleessa keenyaati nu jalaa miidhamtaa tasgabbaa'ii jechuun mootummaan Itoophiyaa si miidhaa mirga uummataatiif hin falmini mirga keetiif hin falmini waan jedhu fakkaata. Lammaffaa immoo Fayyisaa Leellisaa jechuun warroonni nama miidhaa jiran warroonni nama fixaa jiran Fayyisaa Leellisaa mataa isaati natti fakkaata. Maaliif tasgabbaa'uuf yaali yoo hin taane hoo yoo hin tasgabboofne hoo maal gootaa Fayyisaa Jawaariin maal godhuu dandeessa? Tasgabbaa'uuf yaali homaa ati wanni ati tasgabbeessitu hin jiru. Erga isarra hin beekneeti beekaa dhageeffadhu maal akka inni jedhu. Isarra hin beektu miti yoo isarra hin beekne waan inni jedhu san dhageeffadhu maaliif jedhiiti beekaa hin dhageeffatan afoo hin dhaabatan. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa waan Fayyisaa Leellisaa Jawaar hin jedhan kanaaf Jawaaris deebii isaaf laatee jira. Mee deebii Jawaar laateef dhageeffannee walitti haa deebinu. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammed akeekkachiisa Fayyisaa Leellisaa itti kenne irratti deebii akkas jechuudhaan laateefii jira. Fayyoo kaleessa qabsoo uummataattu walitti nu fide gocha gootummaa seenaan yoomiyyuu hin daganne re'ootu hojjetetu walitti nu dhiyeesse jechoonni fi gochoonni baroota darbanii seenaa hin haqamnedha. Kaleessa si faarsee siin boonee deebi'ee si xiqqeessuu hin danda'u. Kanaafan gadoo sitti hin qabanne badii fi diigumsa sabaa fi biyya amma gaggeeffamaa jiru na caalaa ati kallattiin akka hubattus shakkii hin qabu. Maaliif akka dubbachuu diddus nan hubadha. Ammoo anaan cal'isi jechuurra natti dabalamtee akka dhiibbaa gootuun abdadha jechuudhaan Jawaar Mohammed deebii akeekkachiisaa Fayyisaa Leellisaatiif laatee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa deebii Jawaarii irraattis waan tokko hubadha. Innis Fayyisaa Leellisaa osoo akka biyyattiin diigamaa jirtu osoo beeku namoonni akka du'aa jiran lammiin akka miidhamaa jiru osoo beeku faayidaadhaaf jedhee akka waan san hin dubbanne kan Jawaar irraa hubadhu. Diigumsa biyyattiin itti jirtu lammii miidhamaa jiru akka na caala hubattuun abdii qaba. Maaliif argaa jirra waan ta'eef biyya keessa jira. Maaliif akka dubbachuu diddus nan hubadha. Kana jechuun faayidaan afoo jira. Faayidaa saniif hin dubbanne jechuudha. Yoo waan san dubbate faayidaan mootummaan Itoophiyaa isaaf godhu irraa dhaabbataa jechuudha.
kanuma dubbiin jechuun faayidaan akka isa qabee jiru osoo akka biyyattiin diigamaa jirtu arguu faayidaan akka isa qabee jirudha. Deebii Jawaar Fayyisaadhaaf laata irratti akkan ani hubadhutti yoo ta'e egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa ammas odeeffannoo akkuma arganneen kan isin biraa kennu ta'a. Odeeffannoo keenyaadhaa kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaati waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.